ዘላለም በቀኝ አኑረሃል ከልከዘልቄ ባንተ እኔ ዳንኩኝ ካቤል ለማየለ በደም ነጻሁ ከከንፈሮቿ ባንተ ታግቤ እንዳይከጅለኝ መንገድ ቀይሬ እምነትን እንኳን ከጠላት ጎበር ከድካሜ ይልቅ ኃይልህን ማመን ከከንፈሮቿ ባንተ ታግቤ እንዳይከጅለኝ ሰፈር ቀይሬ Serai bekadangku bekadangku serai bekadangku takkan Jesus is Lord. Oh, waaqayyo dhaaf galannaa ta'u sagalee waaqayyo waaree kana isiniif qoodu fanachas ba'e anaa dhufu sinin jedha. Welcome eebbifama. Hallelujah. Demu Jesus dem kata yanesan Kristus Jesus Hallelujah. Kristus Jesus dem Amen. Amen. Kristus Jesus dem tulo yanetsa Kristus Jesus dem. Amen. waaqayyo dhaaf galannaa ta'u faarfannaa egaa akkuma isin dhaggeeffattaniif afirraa kooti ta'eeti malee faarfachuuf miti sagalee waaqayyo isinitti muufinachees ba'ee guyyaa kana egaa namoonni baay'een namoonni hedduun toora Facebookii kanarra ta'anii kan dhugaa dubbachuu kan soba dubbachuu kan nama hamachuu kan ergaa wayii waliif dabarsuu kan wal sobuu amadda addaatu jira egaa kana hundumaa keessaa immoo sagalee kana ergaa waaqayyo dubbii waaqayyo afaan waaqayyo keessaa isa ba'e dubbii jiraataa dubbii jireenya of keessaa qabu Oromoon gaafa dubbatu
dubbii cumaa of keessaa qabu jedhee dubbata. Cumaa jechuun akka naannoo gara keenyaatti cumaa jechuun waan biqilu of keessaa qabu, waan sanyii ta'u waan of keessaa qabudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaafi sagalee Waaqayyoo egaa dubbii cumaa of keessaa qabu, dubbii jireenya of keessaa qabudha waan ta'eef dubbii jireenya of keessaa qabu kanani yeroo kana isinitti dubbachuu barbaade. Sagaleen kun keessa koo waan guuteef jechuudha. Egaa kallattii kanarra kan jirtan baga nagaan dhuftan isiniin jedha hunduma keessaniin iyyuu sagalee Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Roomaa boqonnaa 11 irratti akkas jedhee dubbata. Akkas jedha, innoo gooftaa isaan raajota kee ajjeesaniiru, iddoowwan aarsaa kees diiganiiru. Ana duwwaatu hafe, isaan jireenya koos balleessuu barbaadu jedhe. Deebii Waaqayyo isaaf kenne immoo maal ture jedha Phaawulos. Maal ture dheeti? Ani namoota Ba'aaliif jilbeenfatanii hin sagadin 7,000 ofii kootiif hambifadheeraa kan jedhu ture jedha. Ofima isaatii gaafatee ofima isaatii deebisa. Namoota Ba'aaliif hin jilbeenfatinii namoota 7,000 hambifadheera jedhe Waaqayyo. Eliyaas maal jedhe iddoo kanatti kan dubbatu waa'ee Eliyaasii fi waa'ee waan Waaqayyo Eliyaasitti dubbatee deebii Waaqayyo Eliyaasiif deebisee fi gaaffii himata Eliyaas fuula Waaqayyo duratti dhiyeeffatee dubbata. As gidduutti seenaa Eliyaasii fi oduu waa'ee mootota isa duraa keessatti waan caafame sanaa miti wanti dubbachuu barbaadu. Hambaa taatee jiraachuutu sirra jira waan jedhu irratti dubbachuu barbaade. Hambaa taatee jiraachuutu sirra jira. Biyya hambaa barbaada, nama hambaa ta'ee jiraatu barbaada biyyi. Waldaan kiristaanaa nama hambaa ta'ee jiraatu barbaada. Maatiin nama hambaa ta'ee jiraatu barbaada. Addunyaan kun nama hambaa isaaf ta'u barbaaddi. Kanaafi Waaqayyo erga akkasittiin jedhee booda Phaawulos lakkoofsa 5 irraa kaasnee ilaalle bara si'anaas immoo akkasuma hambaa warra Waaqayyo ayyaana isaatiin fu'atee jiru jedha. Hambaa warra Waaqayyo ayyaana isaatiin fu'ate. Irran deebi'a. Hambaa warra Waaqayyo ayyaana isaatiin fu'ate. Beekumsa isaaniitiin utuu hin taane, ga'umsa isaaniitiif utuu hin taane, dorgomanii nama ga'oo ta'anii utuu hin taane, sanyii addaa ta'anii utuu hin taane, warra Waaqayyo ayyaana isaatiin isaan fu'ate jiru jedha. Namoonni baay'een bara keenya kana keessa waldaan nama hin qabdu, biyyi nama hin qabu, iddoon akkasii nama hin qabu, lafti kun nama dhabeedha. Waaqayyo nama qaba. Namoonni tokko immoo faallaa masa kanaa Waaqayyo nama hin qabu warra jedhan faallaa warra Waaqayyo nama hin qabu jedhanii kana ammoo namoonni immoo ana malee waldaan nama hin qabdu, ana qofa qabdi, waldaan ana malee nama hin qabdu kan jedhan, biyyi ana malee nama hin qabdu kan jedhanis immoo jiru. Waaqayyo akkas jedha. Warra biyyi nama hin qabdu jedhaniif Waaqayyo ani nama qabaa jedha. Warra ana malee nama hin qabdu jedhanii immoo si malee Waaqayyo ani 7,000 qabaa jedha. Kan afan jiru si malee Waaqayyo nama qaba. Si malee Waaqayyo nama hedduu qaba. Maal kan godhan? Biyya geggeessuu kan danda'an, politikaa biyya kanaa jijjiiruu kan danda'an, politikaa addunyaa kanaa jijjiiruu kan danda'an, dinagdee addunyaa kanaa jijjiiruu kan danda'an, hojii afuura addunyaa kanaa jijjiiruu kan danda'an. Heddumminaan lafa hedduu ga'anii hojii Waaqayyo hojjechuu kan danda'an, fagoo ga'uu kan danda'an, laga ce'uu kan danda'an, gaarri kan isaan hin daangessine, beelli kan isaan hin daangessine, lolli siyaasaa, dhiphinni siyaasaa kan isaan hin daangessine. Hubadhaa. Dhiphinni siyaasaa kan isaan hin daangessine. Haalli kan isaan hin daangessine. Dhabuun argachuun kan isaan hin daangessine. Waaqayyo nama qaba. Dubartii keessaa nama qaba. Dhiira keessaa nama qaba. Isa barate keessaa nama qaba. Isa hin baratin keessaa nama qaba. Qotee bulaa keessaa nama qaba. Daldalaa keessaa nama qaba Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Waaqayyo nama qaba. Har'a waan tokkoon sitti mu barbaadaan. Ati iddoo kanatti kan argamte, ati kan filatamte, ati fuula Waaqayyoo duratti kan argamte, eenyummaa keetiin utuu hin taane ayyaana isaatiin. Ayyaana isaatiin kan fu'amte. Ayyaana isaatiin fu'amtan, ayyaana isaatiin kan jedhu kun baay'ee natti tolanaan. Sababni isaa maaliif natti tola isiniif fakkaate? Sanyii koo keessaa
sanyiin irraa dhaladhe irraa qomoodha jedhamee namni kan lakkaa'atu irraati namni mana waaqayyoo keessa dhaabatee guyyaa tokko sagalee waaqayyoo dubbachuudhaaf carraa argate hin jiru. Baay'een isaanii qaalluu tajjeesee fixe rakkina garaa tajjeesee fixe. Ani garuu kanan iddoo kana ga'e har'umayyuu kanan isinitti dubbachaa jiruuf ayyaana isaatiin an addana ga'e. Waanan baradhee miti kananas ga'e. Nama argadhee miti kananas ga'e. Ayyaana isaatiin anas ga'e. Fo'amu ayyaana isaatiin atis fo'amu ayyaana isaatiin jirta. Ayyaana waaqayyootu si fide siinis. Ayyaana waaqayyoo tarraan si ga'e siinis. Boris kan itti si fufsiisu ayyaana waaqayyooti. Isa jalqabde sana, isatti jirtu sana, waan hojjechaa jirtu sana, tajaajila qabdu sana, daldala qabdu sana, barumsa qabdu sana, hojii qabdu sana, gaa'ila kee waaqayyootu ayyaana isaatiin itti fufsiisa malee eenyummaa keetiin miti. Ayyaanni waaqayyoo waan hundumaa oli. Ayyaanichi humna keenyaan oli. Ayyaanichi beekumsa keenyaan oli. Ayyaanichi qabeenya keenyaan oli. Ayyaanichi fira keenyaan oli. Ayyaanichi beekumsa nuti sammuu keenya keessaati qalbii keenya keessaa qabnuun oli. Ayyaanni waaqayyo. Ayyaanichatu nama nu godhe. Ayyaanichatu iddoo kanaan nu ga'e. Ayyaanichatu nama har'aa nu godhe. Ayyaanichatu nama filatamaa nu godhe. Oh haleluuyaa. Ayyaanichatu maqaan isaa eebbifamu. Ayyaana waaqayyootiin guyyaa kana ga'e. Kanaaf bara si'anaa jedhama. Phaawulos gaafa dubbatu bara si'anaas immoo akkasuma hambaa warra waaqayyo ayyaana isaatiin fo'atee jiru jedha. Warra jiran keessaa tokko si. Hambaa mana waaqayyoo ta'ee kan jiru si. Ammas akka itti fuftuuf si jajjabeessa. Haleluuyaa. Akka itti fuftuuf si jajjabeessa. Baataatee mana waaqayyoo itti fuftu. Akkati hambaa waldaa kiristaanaa taatee itti fuftu. Akka ati hojii waaqayyootiif miilla taatee itti fuftu. Bakka jirtutti eenyummaa keetiin utuu hin taane ayyaanichi akka inni si danda'ee jiru akka ati beektuun barbaada. Har'as sittani maa dhaggeeffadhu obboleessa obboleettii ko. Sittani maa dhaggeeffadhu. Warran dhageenya illee dhageessisi. Warran dhageenya illee dhageessisi. Hanqinan qaba. Hir'uudha. Ga'uun dadhabe. Qabeenya isaan dhabe, birrii isaan dhabe, fira isaan dhabe, nama danda'uun dhabe bakka ati jettu sana ayyaanni isaa siif dhaabatee jira. Ayyaanni Kiristoos guutuu nama godha. Hoo haleluuyaa. Ulaagaatti lafatti irrattetti ayyaanicha guutuu si godha. Lafati ani ga'uu hin danda'u jettu ayyaanni sun si geessisa. Maqaan isaa ulfaatu. Ayyaanni sun si geessisa. Ayyaanichi riqicha namni dhaloonni irra na deemin irra si adeemsisa. Ayyaanichi biyya dhaloonni hin ga'iniin sigaa. Ayyaanichi lafa namni dhaqa hin jedhamneen sigaa dhaquu dandeessa. Hin qaqqabu lafa jette sana humnaafan hin qaqqabu, firan qabuun hin qaqqabu, haalaafan hin qaqqabu, of harkaan qabu waa beekumsa sammuudhaan qabu, sartifikeetiituun harkaan jiru, baradhee barumsa waraqata of harkaan qabu, sadarkaa akkasii ga'uu hin danda'u, dippiloomaa of harkaan qabu, digirii of harkaan qabu, maastersiin of harkaan qabu. Ani firan hin qabu lafa jettu sana kan ittiin si ga'u ayyaanicha. Ameen. Warri isinii galee ayyaanni isaa nagaa jedha barreessa. Ayyaanni isaa si ga'a. Ayyaanni isaa si ga'a. Mana kee ayyaanni isaa si ga'a. Hojii kee ayyaanni isaa ga'a. Tajaajila kee ayyaanni isaa ga'a. Haleluuyaa. Jiraachuu kee ayyaanni isaa ga'a. Wanti kamiyyuu hafe ayyaanni isaa ga'a. Ayyaanni isaa si ga'a. Barachuu barbaadda ayyaanni isaa si ga'a. Jiraachuu barbaadda ayyaanni isaa si ga'a. Ba'uu barbaadda miti rakkinicha kee ayyaana isaatu si baasa. Fo'amuun kee ayyaana isaatiin waan ta'eef, jiraachuun kee ayyaana isaatiin waan ta'eef, warri ayyaanichi irra hin jirre uffatanii irraa miidhagu. Nyaatanii sifan qabani. Dibatanii simboon irra hin jiru. Ayyaanni isaa warra irra jiru garuu bishaaniin fuula dhiqatanii fuulli isaanii miidhagaadha. Salbaajii bitatanii waan namni uffata namarraa fuudhanii uffatanii irraa miidhagaa deema. Ayyaanichi warra irra jiru. Warri ayyaanichi irra jiru. Warri ayyaanichaan mo'aman. Warri ayyaanichaan dhuunfataman. Haleluuyaa. Ayyaanichatu si gaasiin. Har'as sittanii maa dhaggeeffadhu ergaan sii qaba obboleettii ko. Bakka itti qabamtee jirtu kan si baasu ayyaana waaqayyooti. Isati eenyu keessaa na baasa jettu sana keessaa kan si baasu ayyaana isaati. Isati eenyutu naaga addoo kana jettu sanaan kan si ga'u ayyaana isaati.
har'aa jalqabee namanta yoo ta'e miilla sii ta'e kan siif adeemu ayyaana isaati. Harka siif ta'e kan sii qaqqabatu ayyaana isaati. Ija siif ta'e kan siif ilaalu ayyaana isaati. Wooraalaa baashii alaaraa diiyaabiroos. Ayyaana isaatu siif qaqqaba. Ayyaana isaatu siif ga'a. Ayyaana isaatu siif ilaala. Ayyaana isaatu siif hojjeta. Ayyaana isaatu ooraa baashii alaaraa doossee keetiya. Toora kanarra kan jirtan ayyaanni isaa akkasii ka'u amani. Obboleettii ko amani. Argeen dubbadhaan. Ayyaana isaatu nama gaa'aa na godheen argeen dubbadhaan. Baradhee kanan ittiin gammadin leebaatuu jaas. Hojjedhee kanan ittiin gammadin ayyaanni isaa gammachuu keessa koo guuteera. Har'as nagaa kan hin qabne ayyaana isaatiin nagaan kee deebi'eera. Boqonnaa kan hin qabne ayyaana isaatiin boqonnaan kee deebi'eera. Har'aa jalqabdee uffattee sirraa miidhaga. Nyaattee boqotta, dhuddee boqotta. Hin jiraatta, milkaa'uu jalqabda. Sababni isaa maaliif? Ayyaana isaatu kana godha. Ayyaana isaati. Ayyaanni isaa si ga'a. Ati ayyaana isaan fo'amte waan ta'eef. Ati ayyaana isaatiin dhufte waan ta'eef. Grace. Nuyi ayyaana isaatiin fayyine, ayyaana isaatiin jiraanne, ayyaana isaatiinis jiraachaa jirra, ayyaana isaatiinis itti fufnee jiraanna. በጸጋው ሃሌሉያ በጸጋው ድነናል በጸጋው አመልጠናል በጸጋው የኖርን ነው በጸጋውም እንኖራለን አያኑ መሳዲን ይድፉና by his grace አያና ሳቲን ይድፉና bakkatin geenye sana ayyaana saatu siif ga'a waanatin beenne sana ayyaana saatu siif beeka isatu siif dubbata Ebala bashi alabos. Ayana sa sif dubbata. Ayana sa tu sif asa. Ayana sa tu sif labata. Kanaf. Wari kana. Baay'ee isaan dubbadhu. Yeroo biraa waa'ee ayyaanaa kana waliin itti deebina. Itti fufee gaafa dubbisu sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Fo'amuun isaanii ayyaanaan erga ta'e immoo hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u jedha. Maaltu fo'amuun koo hojii kootiin miti, hojii keetiin miti. Akkas ta'ennaan immoo ayyaana ta'e jiraachuu hin danda'u. Ayyaanichi eenyudha? Kiristoosidha. Kiristoosii utuu nu hin jaallatee nu bira dhufe. Nutu barbaade miti, san nu barbaade nu bira dhufe. Inni nu barbaade nu bira dhufe kun immoo waan nuuf ta'u beeka, waan nuuf ta'u harkaa qaba. Har'as Kiristoos waan siif ta'u harka isaa irraa qaba. Gaa'ila siif ta'u harka isaa irraa qaba. Buddeen siif ta'u harka isaa irraa qaba. Uffata siif ta'u harka isaa irraa qaba. Mana siif ta'u harka isaa irraa qaba. Biyya siif ta'u harka isaa irraa qaba. Harkuma isaa irraa ayyaana isaatiin inni guutuu si godheera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Hin kadhanna. Isiniin kadhadha. Hin kadhanna. Ayyaanni isaa guutuu si godha. Ayyaanni isaa nama ga'aa si godha. Ayyaanni isaa nama fagoo deemu si godha. Akka tamantuun barbaada. Ayyaanni isaa fagoodhaan si ga'a. Ayyaanni isaa isa ta'uu dide san akka inni ta'u ajajatti baasa. Siin kadhadha broodiyaa laaraadiyaa sookote jennes. Hin kadhanna. Mee warri dhagaa jirtan kadhachuun barbaada. Ayyaana isaatiin dhuunfatamuun barbaada warri jettan. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaa. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaa. Hin kadhanna. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaa. Hin kadhanna. Cheelaaraabos ekraadiyaa laaraadiyaa. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaa. Tsaggaው ይበቃኛል. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaa. Hin kadhanna. Praalaaraadhaa baabaa shaalaaraadoo sookotoo jones. Hin kadhanna Waaqayyoon. Ayyaanni isaa nagaa. Laabaa baabaa shiilaaraadoo saakaatii jalee booraalaabaas. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaa. Caafaa ayyaanni isaa nagaa jedhaati caafaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Praadaaraadhaa baabaa shaas. Oh yes, ayyaanni isaa nagaa. Ayyaanni isaa nagaa. Ayyaanni isaa sigaa. Ayyaanni isaa sigaa. Ayyaanni isaa sigaa. Ayyaanni isaa nagaa jedhaa caafaasin. Nan kadhadha daqiiqaa lamaaf hin kadhadha. Daqiiqaa lamaaf. Live kana ergan seenee daqiiqaa 20 guuteen jira. Daqiiqaa lamaaf nan kadhadha. Yeelaaraa laabaa baasee kalaaraa laabaa diyaabroodha jenes.
sinin kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa jalqabee nan dubbadha jireenya kee irratti. Ayyaanni isaa mana kee hojjechuu jalqabu. Ayyaanni isaa sammuu kee hojjechuu jalqabu. Ayyaanni isaa agartuu siif haa ta'u. Ayyaanni isaa afaan ta'ee si dubbachuu jalqabu. Ayyaanni isaa miilla kee ta'ee siif deemuu jalqabu. Ayyaanni isaa bakka ati qaqqabuun dadhabe jettu sana sii qaqqabee iji kee akka argu siifan kadhadha. Humna dhiiga Kiristoosiin guyyaa kana sa'aatii kanaa jalqabee misraachuu akka ati dhageessu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin labsii haaraa jireenya keetiif labseera. Bara keetiif labseera. Barattee hojjettee daldaltee wanti hundumtuu bitaa akkasitti galee yoo jiraate, wanti hundumtuu sii qabamuu kan didee yoo jiraate, har'aa jalqabee ayyaanichi waan hundumaa kan kee taasiseera. Ayyaanichi waan hundumaa kan kee taasiseera. Ayyaanichi immoo Kiristoos. Ayyaanichi boojuu siif kenneera. Ayyaanichi immoo ilma Waaqayyooti. Ayyaanichi harka kee keessa simboo haaraa kaa'eera. Dubbattee dhageettii argatta. Ilaaltee arguu jalqabda. Ajjilabaatos ayyaanni isaa irraa jalqabee agartuu kee sii banuu jalqaba. Ayyaanni isaa irraa jalqabee sammuu kee sii banuu jalqaba. Ayyaanni isaa irraa jalqabee awwaala sirraa bana. Ayyaanni isaa irraa jalqabee moofaa abaarsaa sirraa arcaasa. Ayyaanni isaa robaashii daalaa sookotoo jeeniyaas. Ayyaanni isaa irraa jalqabee kiyyoo du'aa jalaa si baasa. Humna du'aa jalaa si baasa. Dhagaa du'aa sirraa galagalcha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaa jalqabee bilisa akka baatuuf sii kadhadheera. Dhukkuba kamirraa, yaddoo kamirraa, gadda kamirraa, dararaa kamirraa, ari'atama siyaasaa qabaadhu, ari'atama dhukkubaa qabaadhu, ari'atama dinagdee qabaadhu, ari'ata kamirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin akka bilisa baatu siif kadhadheera. Bilisa ba'uun siif ta'eera. Ayyaanni isaa bilisa si baaseera. Ayyaanni isaa simboo haaraan gara kee dhufeera. Ayyaanni isaa balbala haaraa banuun gara kee dhufeera. Oolaa baashiyaa koozaa kaatii janiyaas. Abeet. Ameen. Ulfaadhu Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Toora kanarra kan jiran maqaa isaaniitiin ayyaanni kee nagaa kan jedhan humna dhiiga Kiristoosiin maqaa isaanii yoon dha'u baadhe humna dhiiga Kiristoosiin maqaa isaanii irratti waan haaraa ajajeera. Labsii haaraa ajajeera. Eebba haaraa ajajeera. Ulfina haaraa ajajeera. Jireenya haaraa irratti ajajeera. Nagaan isaaniif haa ta'u. Boqonnaan isaaniif haa ta'u. Aragalfiin isaaniif haa ta'u. Ayyaana addaa argatan. Ayyaanni kee keessaanitti bahee haa mul'atu. Ayyaanni kee bahee of dubbachuu jalqabu. Anatu siif jira jechuun haa jalqabu. Anatu siif dubbata jechuun haa jalqabu. Anatu siif balbala bana jechuun haa jalqabu. Maqaa Yesuusiin ayyaana kana kan fudhatan irraa jalqabanii waa'ee ayyaana kanaa kan amanan ayyaana kanatti amananii ayyaanni kun waan hundumaa gochuu danda'u isaatti amananii fuula kee duratti dubbii kana amananii kan fudhatan waaree kana sa'aatii kanaa jalqabanii maqaa Yesuusii waan haaraa waan keessummaa ta'e jireenya isaanii keessatti arguu jalqaban. Waan keessummaa ta'e gaa'ila isaanii keessatti argan. Waan keessummaa ta'e hojii isaanii keessatti argan. Waan keessummaa ta'e mana keessa jiraatan keessatti argan. Maqaa Yesuusii waan haaraa gochuun amala keetii waan haaraan jireenya isaanii irratti haa ta'u. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee ulfaatu. Obboloota kanaaf waan haaraa waan gooteef si haa galatu. Obboloota ko eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Waa'ee ayyaana kana akkasin jalqaba kana dhageessan hin barbaade malee yeroo itti aanuuf laayivii galgalarra guyyaa biraa itti anfufa. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Ayyaanni isaa nagaa jedha ofirratti dubbadhaa. Alaa amma utuun isin dhaggeeffadhu ayyaanni isaa nagaa jedha ofirratti dubbadhaa. Barreessaa harka keessanii waa isin caaftan isin irratti ta'a. Amana ayyaana waan isin caaftan kun isin irratti ta'a. Ayyaanni isaa nagaa jedha ofirratti dubbadhaa. 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 Maallaqi naman ga'u. Fira qabaachuun naman ga'u. Baratanii sammuu qabaachuun naman ga'u. Ayyaanni isaa yoon jiru ta'e simboon hin jiru. Ayyaanni isaa yoon jiru ta'e nagaan hin jiru. Ayyaanni isaa yoon jiru ta'e nyaatanii quufanii sugan argatan. Leetaa Josokopaa kaataa jeelaba otaraadiyaa Biraashiyaa. Ayyaanni isaa nagaa jedha. Nagaa ayyaanni isaa nagaadha. Ofirratti dubbadhaa. Konfees godhaa. Ofirratti dubbadhaa. Isinii ta'eera waan haaraan. Ayyaanni isaa nagaadha. Ofirratti dubbadhaa. Ayyaanni isaa nagaadha. Ofirratti dubbadhaa. Sa'aatii kanaa jalqabee labsii haaraa dhaga'uu jalqabda. Ayyaanni isaa nagaadha. Ofirratti dubbadhaa. Ofirratti dubbadhaa.
ofirratti dubbadha dhuguma sitti maal ofirratti dubbadhu waan harki kee barreessuu beeku duwwaaf hin barreessin waan gurri kee waan dubbachaa jiru kana dhagee duwwaaf hin barreessin amaniiti ayyaanni isaa nagaa jedhi ofirratti dubbadhu barreessi ayyaanni isaa nagaa jedhiiti barreessi ayyaanni isaa nagaa jedhiiti ofirratti dubbadha wanti sin amma sa'atii kana dubbattan kun jireenya keessan irratti ta'ee argitu ela jireenya keessan irratti ta'ee argitu jireenya keessan irratti ta'ee utuunni ta'u ofirratti argitu ayyaanni isaa nagaadha uffatarra kan caalu iriyaa kee irra kan caalu hidhata gaa'ilaa kee irra kan caalu nama baay'ee sin jaalladha siin du'a lubbuu kon siif kenna jedhe irra kan caalu ayyaanni isaa sigaa oh amen ayyaanni isaa sigaa ayyaanni isaa sigaa ayyaanni isaa nagaa jedhaate caafa waan ofirratti barreessite ejjuu waliin caalu ayyaanni isaa sigaa jettee gaafa caaftu waan ofii kee irratti barreessite yeelaa baashiyaa seexana kanumaan dudda kutta kanumaan seexanni si dhiisee baqata du'i si dhiisee baqata yaaddoon si dhiisee baqata waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa harki waaqayyo isinii wajjin haa ta'u maqaa gooftaa maqaa Yesus Kristos isa du'ee du'amee ka'een amen.